Sonni hunduu teessoo isaaniitii gosa xiqqaa hidda dhalootaa fi maatii hedduutti kan caaseffame yoo ta'u, kunis akkaataa gurmaa'ina Karrayyuu keessatti kan baratamedha. Ammas tokko tokkoon gosaa gurmaa'ee gulantaalee 5 jala jiru. Haala wal fakkaatuun qajeeltoowwan ilaalcha seeraa wiirtuuwwan gadaa walii galaatiin kan daangeffamedha. Haa ta'u malee gosa tokko keessatti maatiin Qaalluu fi Bokkuu gulantaalee adda addaa biratti garaagarummaa qabu. Sirni gaggeessaa adda ta'ee gosoota keessaa seera wiirtuu tokko sirna waliigalaa fi aadaa akkaataa naanneffannaatiin kan murtaa'edha. Hangafni dullachaa waggaa tokko duraa aangoo dabarsa. Maatiin abbaa Bokkuu gosa dullachaa Dayyuu irraa kan madde yoo ta'u, kan baasu ammoo Looyyaa irraayi. Abbaan Sabbataa ammoo gargaaraa abbaa Bokkuuti. Abbaan Bokkuu ajaja isaa garaagaraa abbaa seeraatti hima. Inni ammoo dhimmamtoota isaatiif dabarsa. Sirna gadaa Karrayyuu keessatti gaheen abbaa Sabbataa sabbata Bokkuutti maruudha. Abbaa Bokkuu waliin socho'uunis sirnoota ni raawwata. Garuu akka abbaa Bokkuu waan lagatu hin qabu. Gosa Oromoo Karrayyuu biratti nama dhuunfaan abbaa gadaati wanti jedhamu hin jiru. Nama akkas jedhanii waamanis hin qabanii. Qaalluun ammoo gaggeessaa hafuuraa fi ayyaantummaa fi qaama olaanaa abbaa Bokkuu cinaatti argamudha. Qaalluun akkuma abbaa Bokkuu gosoota Karrayyuu lameen keessattuu ni argama. Qaalluun kun ammoo hangafummaadhaan dhaloota irraa dhaalama. Warri kun gosa xiqqaa warra Tootayyaa Dayyuu irraa maddu. Gosti dullachaa garee gurguddaa lamaa 5 Dayyuu maatii Bokkuu fi 3 Booxxaan garee Qaalluuti. Gareen 5 Dayyuu fi gareen Booxxaa 3 wal bira qabamanii yoo ilaalaman hariiroo mormitoota qulqulluu madaalawaa ta'ee dantaa uummataa eeguudhaaf kan dhaabbatedha. Dhimmi guddaan sirna gadaa Karrayyuu keessatti addummaa qabu umurii miseensa gadaati. Miseensi yookaan tuunni gogeessa gadaa tokko gulantaa gadaatiin daangeffama malee umurii dhalootaatiin kan daangeffamu miti. Sababiin isaas miseensi tuuta gadaa hundi yeroo wal fakkaataatti dhalatuu waan hin dandeenyeef jedhu. Cidhi tuuta gadaa kan gulantaa Dooromaatti jiru cidha buttaa jedhama. Ganna 6ffaa Dooromaa isaatti reensa goobaa yookaan obbaatii shaakalaa gadaa ganna 2f turu tuuta gadaa kan itti aanee dooromu yookaan tuuta walaannaaf kennamudha. Cidhi gur'uuraa ammoo cidhatoonni gadaa gulantaa Dooromaarra jirtu ganna 8ffaa guutuutti xumuruun tuuta gadaa kan itti aanaa Dooromaaf irreessaa fi aangoo Dooromaa dabarsanii isaaniif kennuudhaan ofii isaaniitii gara gulantaa lubaatti ittiin ce'anidha. Gulantaan marsaa gadaa roobaa kan lakkoofsa 4ffaa irratti argamu ammoo goobaadha. Goobaan miseensa tuuta gadaa kan gulantaa Dooromaa fudhachuudhaaf bilachuu agarsiisa. Adeemsi tuunni gadaa kan irreessa Dooromaa fudhatee dooromuudhaaf bakka tokkotti walitti qabamaa jiru manguuraa jedhama. Bokkuun muka ulfinaa fi mallattoo aangoo mootuma gadaa kan tuunni hunduu hanga aangoo yookaan gulantaa Dooromaarra jiru qofaaf magarfatee qabatudha. Gubalaan ammoo tuuta gadaa kan gulantaa Dooromaarra jirudha. Gabalaan ganna 8f sirna gadaa deebisuudhaaf walitti godaananii bakka takkatti tartiiba gosaatiin seensuma hangafaa qoxisuu eeguudhaan mooraa looniitiin marfamanii karra alatti baasuutiin boca geengootiin walakkaa lafa isaaniitti lafa marii fi itti dhiichisan hambisuun kan qubatanidha.
jilli ammoo miseensota tuuta gadaa kan marsaa gadaa lubaa gulantaa jaarraa erga xumuranii booda nama ulfina ta'uu muuduudhaaf manaa ba'anii walaabu dhaqanii muudamni kallachaa fi dhoobaa fudhatanii galaniidha. Miseensi sirna gadaa kan gulantaa foollee fi dooromarra jiru hunduu jajjabii qaba. Jajjabiin humna qajeelfama hojiirra oolchuu humna miseensa isaas haa ta'u qaamolee qajeelfama sirna gadaa cabsanii fi faallessanii akka sirraa'aniif kan adabuudha. Jajjabiin walumaa galatti poolisoota yeroo gabalaa seeraa fi sirna kabachiisuudhaaf itti gaafatamummaa qabaniidha. Jarri kun afaan abbaa bokkuutis cinni buttaa qalumichillee osoo hin eegaliin duraan sirnoonni sirnaa'an akkaa fi akkaataa isaanii eeggatanii sirnaa'u. Achirraa gaafa ka'u amata lama baheeti tarree haraa tajaamtu qubata arbaa jilaati sunis tarreen haraa hoggaa jaamtu tarreen haraa sun walirraa taatee tiimooti akkanumatti taatee tiimooti walirraa karrayyuun gaafa godaantee biyya tana qabattu akka Oromootti akka Oromoon jaarraa 16ffaan dura jaarraa 1821ffaan dura gaafa biyya tana qabattu karrayyuun bakka gaafsan isin itti eebbifatte tarreen haraa tun bakka gaafa san isin tokkoffaa cidha irratti qaltee laalte gaafa walaaburraa dhufte bakka san waan taateef amata lama banii achitti tarree haraa qalan achirraa amata 4 baaneeti jinfuu tuuta shanii jennaa kubetti ammallee akkanumatti tarree gallee qubanneetuma jinfuu tuuta shanii sanitti amata 4 baanee ammallee korma qallu qabna achirraa gaafa amata 6 asitti dhufna amma amata 8 har'aa asitti dhufna asitti hoggaa dhufna kora qaban ilaallata michilleen kun ilaallata ufiin ilaallata laallateet godaanna cabsateet ji'a lakkaawwateet ji'a san hoggaa je'ee jiini kun dhiyaate biyyaaf qaba deebi'e tuuta abran hafteef qaba deebi'e na godaansiftaa kora naa qabii ja'aan ka biyyaa godha kora amma ka biyyaa godha biyyan laalafiif tuutti abran hafte tuutti abran tamii ilma moggisa meelbaa michi halchiisa ilma sabbaaqa isaan turratti walgaa ilaalaafii fi godaanti ji'a san keessa ja'a baatiin baatee baatii hagana bulte ja'a baatii 4 bulte ja'a yookaan baatii 6 bulte ja'a mangoon godaanu ija waaqa ja'an baatidhaan ija waaqa baatee isii 4 bulte isii 6 bulte ayalaalee waggaa raawwate achirraa godaanti guyyaa sanii hiddaafirri eessumaa dubriin tuutti abran gaaf sanna qubsiifta na godaansifta ja'anii sin godaansa jedhee guyyaa sanitti qaxaree fi irraa gala guyyaan sun godaanee qubata as godaanee qubata. Cinni gaafa eegaluudhaaf jedhu tuuti yeroo 3 wal ga'ee haala cidhaan mari'ataam. Qorri tuuta 3 kunneen tuuta gadaa michillee kan dullachaa fi baasootiim. Qorra tuuta 3 booda immoo qorra biyyaa kan hundumtuu taa'ee guyyaa godaansaa murteessutu gaggeeffamaam. Godaansi kun ammoo calluma jedhee kan godaanamu osoo hin taane waan laalamuu fi hoddatamuu qabaam. Wanta laalamu keessaa inni jalqabaa ijji waaqaa hanga mul'attutti ni obsuun. Lafa bulan tana yookaan immoo qe'ee tarree luugoo tarra qubatan kana cal'isaniituma guyyaatti mijate yookaan beellamatanii ji'a kana keessa godaanna jedhaniiti miti. Fakkeenyaaf yeroo hundumaa tuutti tamiyyuu muddee keessa bakka tana dhuftee qubatuun dirqama. Gaafa sirna isii guyyaan sirna isii ga'ee jechuudha. Jiini kuni muddeerra dabree ji'a biraa keessa ta'uu hin danda'u. Muddeerra dabree yookaan immoo sa'aatii tana roobni roobee haala mijatatu jira jedhanii yeroo san dabarsuu hin dandeessu. Seera uumaa wajjin waan wal qabatuuf. Goobana eegdu. Goobanni hoom goobane jedha. Erga goobaneen booda guyyaan dukkan durrisaa sun hoom jettee dukkan durrisa san eeggattee godaana. Goobanee guyyaan dukkana duraa sun hoom kan ibsan eeggattee jiru. Kanaaf wanti kun seera uumaa kanaa waa wal qabatuufi diigullee hin dandeessu, ittillee dabaluu hin dandeessu, irrallee hir'isuu hin dandeessu. Hoorraa hir'ifte hootti dabalte maal ta'a uumama isaa ka jalqabaa san gallakkisaa deemaa jechuudha. Kun immoo dukkan durissi ilaalamee sirni godaansaa ardaa jilaa kan tarree luugoo
ni eegalam. Hoggaa achirraa godaanu lafti fagoodha waan taateef karaa bula. Bakki karaa kun eessa jedhama ganda gidaaradha muka saara bula. Achirraa ka'a dhufee as qubata. Gaafa as qubatu bariisaa galma jaara. Caffee kana hunda bariisaa jaara. Biyyi irraan galu haga galma kana jaaru haga caffee kana jaaru biyyi irraan galu. Caffee kana jaaretti qaxaree goobanti hoom goobana amma jaa baatii baasee achii godaanee baatii baatee afur bulcha godaanaa goobanti hoom goobana je'eet goobana guyyaa laalee dhaya olitti laalee gaditti laalee goobana odoon taane goobanii guyyaa dukkan durisa dukkana takka bulte haa ta'u dukkana lama bulte haa ta'u guyyaa san ciini akka nam'u je'ee irraa gala biyyi. Malli godaansa jalqabaa kan tarree luugoo irreensarraa ka'ee jinfuutuuta shananii muka saaraatti dhaqee hititaa yookaan ni bulaam. Sirni asitti sirnaa'uu warra alaa godaananii isaanitti makamaniif bobbaatii yookaan galaalaachuu fi kanneen birootu ta'am. Bulanii ammoo imala isaanii gara ardaa jilaa tarree luugootti taasifatu. Tarree luugoo dhufanii seensuma jinfuu angafaa qoxisuu ni gaggeessu. Sana booda immoo ibidda seensumaa ganda abbaa bokkuu ni dhaabuun ergasii eebbifatanii kataraa gubuun yookaan korbeessa qaluun dhaddacha riibuun ardaaga ijaaruun ijoollee raabaatiin ni gaggeeffama. Ergasii ardaaga yookaan jal'aabaa galma abbaa bokkuu ijaaruudhaan sanaan booda galmoota kaanii fi mooraa loonii ni ijaaruun. Foduun ammoo gulantaa yookaan daangaa abbaan galmaa barcumarra yookaan madabiirra taa'ee keessummaa cidhaa fi gumaachituu isaaf dhufee simatuudhaan. Foduu jechuun foduu san gubbatti hidditu godhama. Kan inni irratti godhamullee dhoqqee looniiti. Hiddi jechuun immoo hiddi jechuun loon. Hiddi jechuun seerri isii seera looniiti. Eebballee qabdi namni waggaa wal eebbisu rabbi hiddi garaa maciraanis haa godhu. Hiddi jechuun hormaata horoodha. Namni immoo horii waan qalu hin qabnelleen hiddi ni qala. Korma jee hiddi ni qala. Seerri isiidhaa walumatti qabaa seera loonitti hiddiin horoodha. Manni dhufu hunduu osoo gumaattota cidhaaf qophaa'anii hin dhufin duraa foduu fuulduratti ni simatamu. Manni dhufu kun aadaa fi sirna sabichi qabuun ala ta'uu hin danda'u. Bachoo yookaan bassoon qoriin marqaan dhadhaan annanii fi kanneen biroo gumaata gumaachituun fidduudhaan gumaanni kun tartiiba ittiin gumaatamuu kan mataa isaatii qaba. Namni gumaata fide hunduu abbaa gumaata fideefii fi haadha warra abbaa gumaatni dhufeefiif ni muudam. Warri abbaa galmaa kan foduurra taa'an waan uffatanii fi kaayyatan addatti qabu. Kunis baqqalaa fi kophee diraa looniitiin. Kophee malee fodurra hin taa'u. Kophee loonii malee fodurra hin taa'u. Namni foduu gamanan tarkaanfatu kophee loonii qoratee kophee looniitiin foduu gubbaa taa'a. Ka foduu gubbaa taa'u wajjin taa'u qadadduudha. Qadadduun tun tamiidha ilma sabbaaqati. Warra har'a buttaa kana qalutu kaayyata malee namni biraan kaayyatu. Kophee kana har'a nama har'a sinna buttaadhaa kana qalu nama geettiin gadaadhaa itti geesse nama amma geettii kanarra jiru nama har'a sinna buttaadhaa kana qalu kanatu kaayyata malee namni kun hin qabu. Foduu hiddii goonee karra tana duratti hiddii dhoqqee loonii gubbatti foduu jaarreeti. Kalee galgalarraa saba sa'a 8 irraa jalqabne akkasitti jalqabne foduu. Manni kun mana galbii jatu kun gara galma 37ti. Isa kana keessatti qadadduun tokko tokko. Qadadduun jechaan qadadduun michillee sabbaaqa. Ilma sabbaaqati. Guyyaa deebu
itti gumaacha gaafa deebi'u amma gaafa ciini galu agartan akka kalee asitti hojjetama agartan itti gumaacha itti deema hiddaa firaa kaaniin qabu eessumaa dubrii kaaniin qabu itti deema hunduu itti gumaacha ciiniin galaa foduun ijaarama foduu gubbaa ijoolleen raabaa namni biraan taa'u warri bichilleedha abboonni asirraa amma gaa ilma maaraatii gadaa isa ilmaan gaa malee ka foduu sanirra taa'u ilma abboota nama gadaa abbaa gadaa kanaati warra raabati. Sirna kanarratti abbaan jilaa gargaaraa qaalluutiin hojiin isaa inni hangaftee qaalluudhaaf qumbii baachuudhaan warri saaraa immoo sirna gadaa karrayyuu keessatti bokkuu yookaan ulee aangoo qopheessuun sirna biraa caaseffama gadaa karrayyuu keessatti iddoo guddaa kan qabu immoo sirna warra toomaatiin. Warri toomaa qondaaltota lolanii lolchiisuu keessatti qooda olaanaa bahan kanneen muuxatanii muuxannoo lolaa qaban jaarsoliidhaan filatamanii mooraa abbaa bokkuu isa bokkuu harkaa qabu ganna 8 warra eeganiidhaan qadadduun michuu fi gulantaa tuutota gadaa lamaa gidduutti jiraniidhaan jarri kun gamtaa tuutotaa yeroo sirna dabarsuu aangoo yookaan cidhaaf gargaarsa kennuu keessatti walitti hidhamaniidhaan qadadduun ogeessa aangoo irra jiru keessaa'uu abbaan bokkuu yeroo aangoo gadaa dabarsuu hojii raawwatamu hundaa kan gargaaruudhaan gamtaan kun jaalaa jaaltummaa yookaan hiriyummaas ni jedhama. Gadaan kamiyyuu qadadduu malee qajeelfamuu hin danda'u. Qadadduun tun marsaa hundaa namni hundi waliin naannaa ilmi sabbaa qaanuu qadaddu nuti immoo ilmi moggisaatii qadaddu michilleen ilmi moggisaatii qadaddu akkanumatti tuutti shananuu waliin naannofte qadaddu wajjin ta'a waggaa sa'aatiin halkan keessaa 5 ga'e 6 ga'e hamayyoonni baati waan ilmaan abboota akaakayyoota abaabayyoota jenneetti fuufnu kana seera uumaa keessatti dhufta malee har'a lafaa ka'ee osoo nan jaaree eenyutu abbaa kiyya eenyutu ilma kiyya eenyutu akaakayyuu kiyya kayyuu san bira ga'uu hin danda'u. Seerri uumaa kun har'a lafaa ka'ee si wajjin hin uumu waan ta'eef. Ganama seera kana ganama gaafa adda jiru gaafa abbaa kiyyatu tumate yookaan immoo abbaa kiyyaa yookaan immoo abaabuu tiyya ta 20ffaa abaabuu tiyya ta 30ffaattu gaafa jalqaba karrayyicha jedhamu. Karrayyichi sun gaafsan nama tokko nama lama ta'ee ilmaan qabu san wajjin seera san tumatee gaafsan ilmaan isaa san irratti tume ilmaan isaa sun guyyaa sanii ka'anii of jalatti sirna gadaa kanatti jiraatu jalqaban. Anarra osoo miseensa hedduu kana qabu sirna gadaa tan ka'ee ka biraa osoo hin danda'u. Bakka gaafsanitti na deebiftu gaafsan jirtaa naan jettuuf duuba na deebifte achirraa jalqabdee naan jette. Kanaafi sirni gadaa kun seera uumaa ganamaa san wajjin wal qabata wanti hin jeef saniif jechuudha. Kaleessa galgalaa guyyaa 8ffaa waatii awraffaa ciini hin duude sirnarra bulee sirna san immoo qadadduu qaba. Kunoo warri hiddiin amma taa'u kuni akka aadaatti kunoo karra keessa jiru kuni gulantaa sirna kanaati. Kana hin buufate achi duuban qadadduu isaa manatti hin galfate gumaachituun isheen sirnarra bulee jechaadha. Mootumni masaraa keenya masaraa tuuta gadaa shaniiti. Gadaa karrayyuudha tuuta gadaa shaniiti masaraa keenya asitti goobaani fudhanna amata 2 baanee amata 6 ardhaa gadaa guutuuni fudhanna gaafa gadaa guutuu fudhanna mootumatti dhandhee bokkuu magarsina achitti korma garaa hidhani korma nama 2 garaa hidha tuutti abran irratti baati achitti angoo guutuu fudhateet angoo guutuu fudhatee guyyaa san bokkuu jireen irraa muranii sa'aatii 8 irraa hanga sa'a 9 walakkatti korma garaa hidhanii in qalanii guyyaa san angoo guutuu kaasa. Inni buttaa kun asitti qalamu kun gadaa kennamte meelbarraa ilmi maaraa fudhate ganna 6 jechaadha. Qarii kennee fi ganna 2 hafa ilma daraaratti in kenna jecha yookaan halchiisa. Inni immoo gara sa'a 8 gara sa'a 9tti
in fudhata qarii fudhate doorii ta'uudhaaf ganna duubatti hafa ganna lamaan kana saakalaat tura achirraa immoo doorummaa fudhata akkatti walii dabarsa inni korma qala kormi sun immoo hundi deemee raawwatu dhiiga qabata namni ajiru kuni inni qalmu malee horii 36 garaagarummaa qaba angafaa quxisuu qaba warra angafaa jechaadha akkana warra gadaa angafa michillee jedhamu. Gaheen qadadduu ayyaana yookaan cidha gadaa qindeessuu keessummoota simachuu warra abbaa bokkuu uruu yoo abbaan bokkuu qalatu ammoo mataa kormaa qabuu yeroo dhagna qabaa daa'imman ammachuu fa'aatiin ati warraa isaaniis akkasuma abbaa warraatiif qadadduudhaan miseensi gadaa shananuu qadadduu mataa isaanii qabuun michilleen roobaleef alchiifni birmajiif roobaleen milbaaf birmajiin michilleef milbaan alchiisaaf qadadduudhaan amayyoo yookaan amayyoo fi dambaleenis welluu biraa sirna buttaa qaluu karrayyuu keessatti iddoo guddaa qabanidha. Amayyoon kan jalqabamu obboleettii abbaa bokkuutiin amayyuun kan dhaatamu yookaan weellifamu ergaal kan qixxeen darbee booda gumaachituu gumaacha fiddee karra ganda abbaa bokkuu irraa eegaltee wal harkaa fuudhuudhaan taphatamaa. Abbaan bokkuu yoo obboleettiin qabaanne risaa dhiyoon hamayyoo kana jalqabsiisuuf ni dandeessim. Cinaatti ammoo dhiironni dambalii taphatu. Hamayyoo fi dambaleen fuulduratti taphatanii booda sirni jiru gumaachituu ol galchuu fi nyaachisuudhaan nyaataa dhugaatii booda immoo sirna logaatu taanam. Sirni logaa kun ilimtuu keessaa aannan hunsiisuu fi biifuu dhodhobboo dhamdhamuu bokkoo leediitti funyoo maruu fi horooboo fa'aa qabaatam. Sirni kun dhodhobboo yaama. Qoriin daraarii yaamti. Akaawwiin dhodhobboo yaama. Kun loogaa jedhanii loogaa mujukeeti jedhanii maqaan isii qiicoo buttaati. Kana hoggaa lambalee irraa deebi'an kana dalagan. Kun egaa inni abbaa cidhaati. Qiini kun immoo kan isaati. Ka abbaatii miti. Loogaan kun argamni isaa abbaan isa kan dhandhamu isa. Isatu namni dura dandama. Mijuu sanillee isatu namni dura una. Daraaraa kanallee akkuma san isatu namni dura qammasa. Qiicoollee dhodhobbollee isa namni dura qammasa. Abbaa gadaa jechuudha. Hangamni isarraa hojjeta. Kun egaa gumaata dhufa. Gumaata dhufa iddaafirra
eessumaa dubriin obboleessa obboleettii soddaan biyyi kanatu gumaata fide gaa kun amma nyaata. Mee dhangaan dhufu kun gumaataaf dhufu dhangaa akkamiiti? Maal faa'i kun amma maal faa qaba? Kun bachuma bacheessanii fidan. Ko kanuma fidan kana hunda. Aannan hoo jira as keessa? Aannan dhufe maaliif aannan eenyu fide? Bachoo eenyu fide? warra mucadhaatti fida. Aannan akka aadaa tokkotti aannan ni jiran. Tuuta jedhanii aannan tuutaa kan jedhan ni jira dubartii fida. Suni asuma keessa gala. Kun bachoo xooko kana mucuma xiqqaa kanaaf gumaachan hunda isumaaf fidan. Bangalma kanaa isu baay'ee dhufa kun. Baay'ee dhufa karrayyuu mulu. Tuulamni illee ni dhufa. Arsillee kafirri jiru ni dhufa. Karrayyuu silaa muluun guututti dhufa. Bakka hundaa dhufa. Sirna gadaa karrayyuu keessatti qaalluu, bokkuu, qadadduu fi jaarsi biyyaa jaarsolii ulfinaatiin. Jaarsoliin ulfinaa irreessa yookaan baallii sirna gadaa tuuta walii kennan gidduu dhaabbachuudhaan wal harkaa fuudhinsa irreensaa ni gaggeessisu. Ka sirna gadaa Oromoo Karrayyuutti hayyuu dureen tuuta gadaa shananii hunduu abbaa bokkuu yoo ta'u, ittaanaan immoo abbaa sabbataatiin. Cidha buttaa gadaa miilanaatiin michilleen baallii gadaa yookaan irreessa ganna jahan kanaa milbarraa fudhatee ittiin bulchaa ture. Tarree lugootti buttaa qalee duuloo yookaan alchiisaaf irreecha kenneet qoobsee. Isaanis kana boodas ganna lamaan goobaa taphachuun aangoo shaakalaa turu. Doriyyoo taphachuu, tulluu bahuu fi malkaa bu'uun isaan biratti dhorkaadha. Sirnoonni gurguddoon abbaan bokkuu irreessa kennuuf raawwate keessaa inni tokko godaansa. Godaansa taansuudhaan hulluuqoo, dhibaayyuu, eebba, jaarsa gabalaa yookaan galmaa, qubannaa fi sirna foduu fi gumaataalee adda addaa gumaachuu, mudaa fi uffisa akkasumas dhodhobboo dhamdhamuun tartiibaan raawwateera. Ganama isaa immoo hooba qilxuu fi sangoota 36 qaluudhaan of kaltiin xumuranii. Gosti kun akkasiin ofii fi wal ulfeessaa waaree ijaareen haalli uffannaa isaanii kan dhiiraa fi dubaraa, haalli filannaa gonfuraa fi dhaannaa daabee akkitti filatanii fi dibatan sirnichaan qajeelee aadaa isaanii keessaa masakamaa. Uffanni yookaan huccuun adiin akkaataa qubsuma Oromoon addummaa qabaatullee kan isaanii garuu addumatti addummaa qaba. Akkitti marxoo isaanii marxifatan miidhagina ilmaan Karrayyuu kan dabaaluu fi gosoota Oromoo kanneen biraarraa kan isaan adda baasuudha. Haalli uffannaa isaanii kun karaa aadaan qofa osoo hin taane karaa sirna gadaatiinis ni jira. Warri bokkuu yookaan shanandayyuu uffannaa aadaa isaanii irratti baqqala uffatu. Xinnaa guddaan yookaan gaammeedhaan gadooriitti caasaan jiru kamuu baqqala isaa gubbaatti uffata. Qaalluun achi keessa jira. Ulfinni hundi as keessa hin jira. Isaan kanaaf isaanis hunduu mallattoo jechuun amma kana amma akka boota sadeenitti isaanis hangafa boota sadeen irraa jalqabee gurraacha uffata. Baqqala jechuun wayyaa diimaa dhiilgeedha. Oromoo Karrayyuu biratti baqqalli kun hiika lama of keessaa qaba. Tokkeessoon warra bokkuu yookaan hangafa ta'uu isaaniitiif mallattoodha. Lammeessoo ammoo injifannoodha. Injifannoon kan sirna isaanii diduu mootummaadhaan ofirraa qolachuu,
injifannoo kan daangaa isaaniitti siqee ofirraa adabuutiin. Kanaaf Baqqalli mootummaa aarsaa dhiigaa fi lafeen dabaalameen mallatteeffamaan. Hawaasni Karrayyuu jiruusaa guutuu bitaa mirgaan sirnaa fi sirbaa daangaa fi qabeenya isaa eeggachuudhaaf ajjeesaa du'aa waan jiraatuuf gaafa mirgaan galee gaafa irroo ta'ee irra aanee adda isaatti baqqala diimaa kan fakkaatu hidhataan. Isaanis ajjeesaa yookaan mirgoo abbaa mirgaa ta'uun isaa dhalootaaf ibsamaan. Ijoolleen Karrayyuus akkasiin seenaa fi sirna warraa dhaggeeffachaa qalbeeffachaa abbaa bokkuu ta'anii baqqala uffachuuf gootaa fi ajjeesaa ta'anii ammoo hintee diimaa adda isaanii jalatti hidhachuudhaaf foolatuun. Sirna gadaa yookaan jiruu fi jireenya Oromoo Karrayyuu keessatti gurraacha duudaa kan uffatu immoo warra qaalluutiin gurree gurralootiin. Warri kun ammoo warra hayyuu fi wayyuutiin yookaan ammoo warra qaalluutiin ayyaantotaan. Akkuma Oromoota kaanii gurraachi icciitii guddaa of keessaa qabaan waaqaan fakkeeffamaan. Waaqni ammoo abbaa uumama hundaa waan ta'eef icciitii hundaaf hin gallee isa hunduu irra hin geenye qabaan. Kanaaf huccuun gurraachi uffatanis icciitii guddoo of keessaa qabaan. Duudhaan uffannaa Oromoo Karrayyuu kunis kennaa uumaa kan jabinaan fakkeessaniinis wal qabataan. Hawaasa Karrayyuu biratti dhaddachi ulfina mataa isaatii qabaan. Jiruu fi jireenyi isaanii wajjinis kan walitti hidhameedhaan. Kana qofaas mitiin dhaddachi mallattoo jabinaatiin. Kanaaf ilmaan Karrayyuu muka kanarraa quncee isaa quncisanii adda jalatti hidhatanii akka isaatti jabaachuu hawwuun. Qunceen isaan hidhatan kun miidhagina gunfura isaaniitis. Gunfurra immoo agarsiiftuu odaa mallattoo Oromootiin. Oromoonni Karrayyuu tuuta gadaa 5 jalatti tuuta'anii jiraatu. Roobalee yookaan ilmi moggisaa, dirmajjii yookaan ilmi sabbaaqaa, milbaa yookaan ilmi nuqusaa, michillee yookaan ilmi ammaaraa, alchiifni yookaan ilmi daraaraa tuuta gadaa 5 Karrayyuutiin. Kan isaan godaanan ammoo marsaa 5iin. Manguuraatti, Tarree Haaraatti, Jinfuu Kubeetti, Cidha Buttaa yookaan Tarree Luugoo fi Leediitti, Cidha Gur'uuraa yookaan Liboomaatti sirnaa fi duudhaadhaaf ni godaanamaan. Kan rakkoo uummataa tiffalan keenya danda'aa ta'u maal biyyaa fayyadaa Pirofeesarri barateeto osuma Oromoo qabu hayyuu kana maraayi maa furmaata dhabee hafta rakkoo saba kanaayi. Oduma Oromoo qabu hayyuu kana maraayi maa furmaata dhabee hafta rakkoo saba kanaayi. Faayidaa dhuunfatiif kaatti hunduu adda addaani yoom rakkoo uummataa yaaduu danda'a mataani. Teekinooloojii fi saayinsii qofa nu barsiisa nagaaf seeraan bulchuu warri gadaa sitti agarsiisa. Saba seerri gadaa bulcha nagaa wal hammachiise kan barnoota ammayyaa bara rakkoo nu agarsiisa. Falan beektuu badaa arga hayyoonni ammayyaan geechuu gadaa. Falan beektuu badaa arga hayyoonni ammayyaan geechuu gadaa.